Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kunooti. Jaarmiyaan siyaasaa Oromoo KFO'n miseensota isaaf leenjii hooggantummaa kennuu beeksise. Leenjiin hooggantummaa miseensota KFO'tiif kennamu jaarmiyaan kun fuula miidiyaa hawaasaa isaa Facebook gubbaan kaleessa caqasee jira. Leenjiin kun kaleessa caamsaa 3 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaa akka kenname yoo ta'u, miseensotaa fi hooggantoota KFO godinaalee garaa garaa irraa baba'aniif mata dureewwan garaa garaa irratti leenjiin guyyaa tokko kennamu jaarmiyaan kun ibseera. Leenjiin kun qaama ga'umsa hooggantummaa dhaabaa guddisuuf kan karoorfate yoo ta'u, akkasumas mata dureewwan kallattiiwwan bu'uuraa siyaasaa KFO, bu'aa bayii adeemsa qabsoo KFO fi of dureessaa ijaarsa caasaa KFO ka jedhan irratti leenjiin kennamuus ibseera. Miseensonni hirmaatanis leenjii fudhatan irratti marii bal'aa kan godhan yoo ta'u, hubannoo leenjii kana irraa argatan miseensota biroofis akka qoodan ibsaniiru jedha KFO'n. Leenjii kana irratti miseensonni koree hojii raawwachiiftuu KFO kan argaman yoo ta'u, Profeesar Mararaa Guddinaa ergaa leenjifamtootaaf dabarsan keessatti jaarmiyaa siyaasaa cimaa ijaaruun wabii kabajamuu mirga sabaa akka ta'e ibsanii jiru. Odeeffannoon waajjira sabquunnamtii KFO akka ibsutti leenjiin wal fakkaataan miseensotaa fi hooggantoota KFO hundaaf itti fufiinsaan akka kennamu ibseera. Oduu keenya itti aanuun manni murtii waliiyyannoo obbo Taayyee irratti dhiyaate irratti jala murtii kennuuf beellama biraa qabate. Manni murtii waliigalaa federaalaa waliiyyannoo abbaan alangaa obbo Taayyee Danda'a irratti dhiyeeffate irratti jala murtii laachuuf har'atti beellamee turuus beellama biraa qabate. Abbaan alangaa himataawwan lama manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataa obbo Taayyeen bilisa jedheen irratti waliiyyannoo dhiyeeffachuun isaa ni yaadatama. Haaluma kanaan manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddachaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bila 21 bara 2017 taa'een abbaan seeraa tokko dhukkubsatanii hafuu isaanii eeruun dhimmicha irratti jala murtii laachuuf beellama biraa qabachuun akka barbaachisu himuun ture. Har'atti ka beellamame dhaddacharraa irratti abbaan alangaa akkasumas deebii kennaa akka ta'an obbo Taayyee Danda'a abukaatoo isaanii waliin dhaddacha irratti argamanii turan. Haa ta'u malee dhaddacharraa irratti manni murtichaa galmicha kan ilaale ta'us abbaan seeraa galmicha qabataan waan dhukkubsataniif beellamni biraa yaa kennamu jechuun ajaja kenne. Haaluma kanaan oliyyannoon abbaa alangaa fi deebii obbo Taayyee Danda'a kennan irratti jala murtii laachuuf akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa 12 bara 2017tti beellama qabateera. Deetaa ministeera nagaa akka turanii fi miseensa caffee Oromiyaa akka ta'an obbo Taayyee Danda'a abbaa alangaa federaalaan himataawwan 3 irratti banamanii dhimmi isaanii mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti ilaalamaa erga ture booda akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 30 bara 2016 himataawwan lamaan bilisa jedhamanii ture. Himataawwan lamaan kunis seera yakka Itoophiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1996 bahe keewwata 251 muraacaa diina waliin waloomuu ka jedhuu fi keewwata 257 muraa'ee darbaniiru ka jedhanidha. Abbaan alangaa waliigalaa federaalaa keewwataawwan lamaan kana jalatti obbo Taayyeen yaadni piroopagaandaa yookaan sololli humnooti farreen nageenyaa ABO shanee fi faannoo fudhatama akka argatu yaaduun ergaawwan sochii qaamolee kunneenii deeggaruu gama fuula feesbuukii isaaniitiin qoodaniiru. Akkasumas bifa qindaa'een ergaawwan haamilee uummataa gadi buusan yookiin dandeettii damdamachiisaa diigan qoodaniiru jedhee ture kan himate. Haa ta'u malee obbo Taayyee Danda'a barreeffamoonni ani qoode mirga yaada bilisaan ibsachuu bu'uureffachuun ka qoodamanii fi nagaa ka lallaban jechuun mana murtii hubachiisanii turan. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataas dhimma tokkoon himataa lama hundeessuun hin danda'amu jechuun dabalataan dhimmi obbo Taayyeen ittiin himataman mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu agarsiisu malee mirga nama biraa akka dhiibanii miti jedhee ture. Haaluma kanaan obbo Taayyee Danda'a himataawwan lamaan ofirraa ittisuun osoo irraa hin eegamin bilisa jechuun jala murtii kennee ture. Haa ta'u malee abbaan alangaa jala murtiin mana murtii jalaatiin kenname kan kufaa ta'e ta'uu fi obbo Taayyee Danda'a himataawwan lamaan akka ofirraa ittisaniif dhaddacha waliiyyannoo yakkaa mana murtii waliigalaa federaalaaf waliiyyannoo dhiyeeffate. Obbo Taayyee Danda'a gama isaaniitiin waliiyyannoo abbaa alangaa irratti deebii ittisaa barreeffamaa akka dhiyeeffatan yommuu ta'u, manni murtichaas yaada garee lamaanii qoratee jala murtii kennuuf beellama qabateera. Gama biraatiin obbo Taayyeen himataa sadaffaa dhimma meeshaa waraanaa seeraan alaa mana isaaniitii argameera jedhamee akka ofirraa ittisan jala murtiin kennamuun ka yaadatamu yommuu ta'u, dhimmichis mana murtii olaanaa federaalaa Ramaddii Lidataatti ilaalamaa jira. Oduu keenya birootiin ogeessonni fayyaa hospitaalaa Xuqur Ambassaa kaffaltii faayidaa fi haala hojii fooyya'aan akka guutamuuf hiriiraan gaafatan. Ogeessonni fayyaa hospitaalaa ispeeshaalaayizidii Xuqur Ambassaa keessaa hojjetan lagannaa hojii hojjettoota fayyaa guutuu biyyattiitti argamanii kibxataa eegalee gaggeessuuf karoorfameen
dura har'a wiixata ganama hiriira nagaa gaggeessaniiru. Hiriirri mooraa hospitaalichaa keessatti gaggeeffame kanarratti ogeessonni fayyaa barreeffamoota akka lammiileen fayyaa qaban dinagdee cimaa ijaaru, lubbuu baraarraa garuu kiraa manaa kaffaluu hin dandeenyu, hojjettoota fayyaa iraarsuun haa dhaabbatu, eegumsi nuuf malaa fi kanneen biroo qabatanii argamaniiru. Mormiin wiixataa kun kan gaggeeffame hiriira wal fakkaataa caamsaa 6 hospitaalota mootummaa guutuu biyyattiitti argamanitti gaggeeffame hordofeeti. Hiriira kana keessatti ogeeyyiin fayyaa gaaffilee kaffaltii madaalawaa, haala hojii fooyya'aa fi faayidaa gahaa argachuuf yeroo dheeraaf dhiyeessaa turan irratti deebi'anii kaasaniiru. Dhuma torban darbee ogeessonni fayyaa dhaabbilee naannoo Amaaraa keessa jiran kanneen hospitaala Dabra Taabor, hospitaala Dabra Maarqos, hospitaala Baahirdaar Xababaa Giyoonii fi hospitaala ispeeshaalaayizidii Falagaa Hiwoot keessaa hojjetan sochii sadarkaa biyyaalessaatti gaggeeffamaa jiru deeggaruun mormii karaa nagaa gaggeessaniiru. Ogeeyyiin kunneen miindaan harkifachuu, kaffaltiin faayidaa guutamuu dhabuu fi haalli bakka hojii hammaataa dhufuu ilaalchisee yaaddoo qaban kaasaniiru. Sochiin itti fufee jiru kun duula qindaawaa toora miidiyaa hawaasaa irratti haashtaagiiwwan akka Health Workers Matters fi Pay Health Workers First jedhuun kan jalqabe yoo ta'u, gaaffiiwwan ogeeyyiin waggoota 5 oliif furmaata hin arganne jedhan kaaseera. Waldaan ogeessota fayyaa Itoophiyaa ibsa torban darbe keessa baaseen mootummaan gaaffii hojjettoota fayyaa kaasaa jiraniif saffisaan deebii akka kennu gaafateera. Sochiin kun haala biyyaa fi hawaasaa hin miidhin itti fufuu akka qabus cimsee hubachiiseera. Sochiin ogeessota fayyaa Itoophiyaas xalayaa banaa gaaffiiwwan ijoo 12 qabatee ministeera fayyaatiif kan ergee yoo ta'u, xalayaan kun hanga caamsaa 11tti deebii quubsaa yoo hin arganne gareen kun tarkaanfii seeraa barbaachisaa ta'e fudhachuuf qophaa'u ibseera. Xalayaan kun komii yeroo dheeraaf ture kaasuun miindaan gadi aanaan, mana jireenyaa gahaa dhabuu fi uwwisni yaalaa dhabuun haalawwan ogeeyyiin jireenya kabajaa namaa gadi ta'e akka jiraatan dirqisiisan ta'uu ibseera. Akkasumas fooyya'insa imaammata kaffaltii miindaa sadarkaa Baha Afrikaa irratti hundaa'e kaffaltii sa'aatii dabalataa madaalawaa, deeggarsa mana jireenyaa fi geejjibaa, akkasumas itti gaafatamummaa seeraa miidhaa dhaabbilee bulchiinsaa yookaas nageenyaatiin raawwatamuuf gaafateera. Mormiin kun karaa nagaan kan gaggeeffame ta'us pirezidaantiin waldaa ogeessota fayyaa Itoophiyaa Yoonaattan Daanyaw sanbata darbe mana jireenyaa isaarraa to'annoo jala ooluu miidiyaaleen gabaasaniiru. Kana malees magaalaa Arbaa Minci keessatti doktoroonni 3 Dr. Barnaabaas Saamu'eel, Dr. Malaakuu Almaahuu fi Dr. Habtaamuu Geetaachoo sochii kana qindeessan jedhamanii jimaata darbee hidhamuu isaanii miidiyaaleen gabaasaniiru. Ogeessi fayyaa sochii kana keessatti dammaqinaan hirmaataa jiru tokko akka madda oduu kana Addis Istaandardii waliin turtii taasiseen lagannaa hojii karoorfame kun hojii dhaabuu gartokkee tajaajiloota kutaalee balaa tasaa, da'umsaa fi aayikuu hin tuqne akka ta'u yaadamuu ibseera. Itti dabaluun kun uummata irratti miidhaa kan qaqqabsiisu natti hin fakkaatu jedheera. Dhugumaan uummata keenyaaf ni yaadnaa, dhukkubsattoota akka hin miidhamneef kakuun keenya waan nu dirqisiisuuf gonkumaa akkasiin goonuu jechuun hubachiiseera. Haa ta'u malee aangaa'onni warra lagannaa hojii gartokkeen godhamu kana keessatti hirmaatan irratti miidhaa kamiyyuu yoo geessisan hojii dhaabuu guutuutti seenuuf dirqamna jechuun akeekkachiiseera. Haala akkanaa keessatti du'aatii fi dhukkubbii sababaa sanaan dhufu hundaaf mootummaan itti gaafatamummaa guutuu ni qabaata jedhe. Oduu keenya itti aanuun gaaffii uummataa deebisuun dirqama mootummaa humnaan aangoo qabatee jiruutii jedhan obbo Mikaa'el Booran. Tibbana dhimmi qaala'insa jireenyaa addatti jiraachuu dadhabaa jirra jechuun ogeeyyiin fayyaa waloon gaaffii mirgaa kaasaa jiraachuun ni hubatama. Dhimma kana ilaalchisuun hogganoonni dhaabbilee siyaasaa yaada isaanii kennuu itti fufaniiru. Waggoota dheeraaf sababa gahaa tokko malee siyaasaaf hidhamanii gidiraa argaa akka turan obbo Mikaa'el Booran gaaffii uummataa deebisuun dirqama mootummaa humnaan aangoo qabatee jiru akka ta'e fuula miidiyaa dhuunfaa isaanii gama feesbuukiin caqasaniiru. Hogganoota olaanoo ABO keessaa tokko kan ta'an obbo Mikaa'el Booran imaammatoonni, seeronni, caasaa fi sirni bulchiinsaa kaayyoo fi ilaalcha siyaasaa keessaa burqu. Kanaaf rakkinoonni daba siyaasaa keessaa burqan tarkaanfii bulchiinsaatiin furmaata waaraa argatu jedhamee hin abdatamu jechuun maxxansa isaanii kanaan ibsaniiru. Dhaabni isaanii ABO'n akkasumas waa'illi dhaabichaa KFO'n furmaata biyyattii kanaaf akeekanii mootummaan san diduu isaan inumaa rakkinni walxaxaa akka jirutti ibsan. Kanas yoo ibsan yaadni furmaataa dhiyoo kana waltajjii marii waloo ABO fi KFO irratti akeekame kan waa'ee mootummaa ce'umsaa sun siyaasa biyya kanaa hundee irraa sirreessuudhaan rakkinoota hundaaf furmaata waaraan karaa itti argamuu danda'u qaamonni dhimmi ilaallatu hundi akka waliin mala dhaawan haala mijeessuuf ture jedhan. Yaada kana alas biyyattii keessatti furmaanni akka hin jirretti
barreeffama isaanii dheengadda kataban kanaan caqasaniiru. Ammas furmaata waaraadhaaf daandiin sana caalaa filatamaan dhiyeenyatti mul'atus jedhan obbo Mikaa'el. Rakkoo hatattamaa dhimma lubbuu wajjin wal qabatu irratti gaaffilee ka'aa jiraniif deebii hatattamaa kan yeroon kennuun garuu dirqama qaama mootummaa jedhamee aangoo humnaan qabatee jiruuti jechuun ibsan. Abaa ofii kaafaa'uun baatii tokko dura mootummaa ce'umsaa gaafachuun isaanii ni yaadatama. Yaadni sun mootummaa biyya bulchaa jiru biratti ija gaariin ilaalamuu dhabuu isaatiin eerama. Haalli kun ammoo tasgabbii dhabiinsa biyyattii daranuu dabalaa dhufeef furmaata walxaxaa taasisaa akka jirus karaa garaa ibsamaa jira. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.